No, true adela. Amo yoleji mama ikana ita ella la wana ni godu kana. Mucha tokkuma jirun tokko fideni ekkati file keessa tu saji matana bo chire wal bo chambaka fridibeti gwani. E balu na nyaate e balu akkana na gore la men sattash ma jammara. Ano so namni birinatti kennu jiraate. Namni birinatti kennu jiraate. Warra media kana nahimatta miti jechu. Abba feedatti yoo nahimatte haadhate sinja sittin deebisu. Wallahi baguma birinatti kennatina garuu himattee miti hinimattami abbaa feetti himatta malee almallisum duraaillee namni birinatti kennitanii dallaalallee miti kana boodallee natti kennina almallisum kofiyaa gatutuqa durriya ofirraa gadeen wallahi ama biftu turin tolchite bagaditte ani warri nyaattan birriin deebisna jechuu kiyyaa miti warri nyaattan deebisna jechuu kiyyaa miti mallasa haqa namaa deebisa garuu dullaawwan ta'u jiru gaafa duraa gaaf kennitu mari'atteen kennine gaaf nyaatamte wanni asirratti baatee boottoof hin jiru jechuudha. Uunata dhabe anama dallaala tokko hin beeku warra karaa deemullee hin beeku. Gaafa deemtu maaliif akka deemtu eessa akka deemtu maal hojjechuuf akka deemtu atanne katiin jedhu kana. Amma Dubaay deemuu yoo barbaadde Dubaay eessani eenyuun nama geessa. Indeetuno namni gaariin eenyu jedhi qoradhu achi dhaqxee dalagaansi ulfaatee birrii kiyyanaa deebisee birrii kee karaa ittiin deemte wajjin cafartanii eessatti deebisa fakkeennumaaf isinii kaasuudhaan warri nyaatamtan natti toltanii miti dogoggoraa jirta dogoggoraan jiruwan lamin saxxaanoo majammara nama addaan baafadhu kana warri birrii namaa isin bira jirullee kanama fiduuf irraa fuutaan fida nama warri kaansil nama gootanillee kaansil nama gorina waadaa dura waliin galtan san guuta asirratti waliin boochisina garaa walitti hin jabaatina an ka nyaatullee naan hin ga'u ka fudhatullee naan hin ga'u ufii wal nyaataa jirtanii jechuudha garuu akka jiddu galaatti dhugaan isiniin ta'u gaafuma dura deemtu nama gaarii fi nama badaa addaan baafadhu yoo dandeettee nama zarii isaa beeytu haadha abbaa isaa beeyturraan deeme yoo inni Dubaay si dhoggate haadhaaf abbaa isaa itti gadi hiitee mana irratti gubdaa jechuudha maal dogoggoraa sitti maara karra si kaara kalbi gaafuma deemtu nama haadha abbaa isaa beeyturraan deeme kasitti maa jiru dhageeffadhu hattuun deeggarini hattuu eessatti beekaan isinii warri hattuu beeku yeta abbaasaachuu aqaallu anu ijoollee Dubaay takkitti isin beeku yeta aqaachuwallu manama haadha abbaa isaa beeyturraa yoo deemte yoo inni birrii keessa dhoggate isa dadhabdu haadhaaf abbaa isaan dadhabdu jechuu walitti gahiite kebriitii birrii shan hin bitatte gubdaa jechuu gubanni kee sirraa bilbilumaan nama baratte namuwan beene tokko online irratti viidiyoo lakkoofsi kiyya baay'oo jala jira warri Dubaay deemuu barbaadan halo 500 ergite silkii sitti biloo gore eessaa fuuta media irratti gabbaatee boottaa jechuudha. No akkas goruun qabdu. Nama maanninnatii isaa beektu zarii isaa beektu irraan deemi. Walitti gahiitee kibriit itti qabdatan booda kanas hin jechaa jiraan. Warra nyaatame haqa keessan dhiisaa isin hin jechaa jiru. Sini galee oluma ka'ee ambaayoo kana jalaan Dubaay isin geessa jedhee hin deemi. Anama ijoolleen baay'een biyya kana hin dhufne jedhanii isin gizee na gaafatan biyya kana dalagaan hin jiru namaan jedha. Yoo dhiirsa biyya faranjiitii qabaatte Kanaadaa yoo jaarsa qabaatte Ameerikaa yoo jaarsa qabaatte Awustiraaliyaa yoo jaarsa qabaatte yookiin yoo janajjantee jaarsa namaa fudhachuu dandeette koottuu jedhetu namatti himu ijoollee baay'ee akkasitti hambisan wallahi torbaan kana keessa nama baay'ee hambise akkasitti dhalaa Dubaay irraa galte Suudii irraa galte 400,000 kan qabatte ijoolleen nama fidan baay'ee jirani beeki birrii argannaan nama fidan hiriyoonni kiyya na gaafatan wallahi torbaan kana keessa mungkin azjala jiraachuun mala na gaafatte birrii 400,000 qaba Kaayiroo dhufuu barbaada naan jette Kaayiroo dhufuu barbaada habibti Kaayiroo dalagaan hin jiru UN nama oofuu hin jiru as dhuftee asirraan Ameerikaa Kanaadaa deemuuf tokkoffaa achii fiqranya lolaa miseenjarallee ta'u qabaachuu qabda yookiin jaarsa qabaachuu qabda yoo kana hundaan qabaanne immoo dandeettii jaarsa namaa fudhattee diyaasbooraa boochisuu qabaachuu qabda kaam jedhan jechuudha
kana hunda dandeettu birrii keessan bajaajii wayitiin bitadhu dalagadhu akkasitti hambis dhugaa ittimta isinillee warri Dubaay jirtan birri manamaa nyaatuuf hin bololin dalagaa achi jiru itti hima akka isaanii dhiqan akka re'ee eegan